Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota daawwattoota kiyyaa ilmaan Oromoo akkam jirtu? Nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nagaan Rabbii isiniif haa ta'u. Yeroo dheeraan booda isinitti deebi'een jira. Baga walitti deebitanii isinis akka nagaa fayyaa qabdanu abdiin qaba jechaadha. Bakkuma jirtanutti nagaa Rabbii keessa jiraadha. Har'a deebi'een jira. Rabbiin walitti nu deebiseera. Waanan badeefillee isinatti himaa. Warri illee na gaafataa turtan baay'ee galatoomaa. Maaliif akkam badee? Akkuma beekamu isinitti illee himeen ture. Gara biyyaatti galeen ture. Akkasumas as deebi'een jira. Eeganaas immoo ol deebi'ee miidiyaa kanarratti mul'achuu hin dandeenye jechaadha. Rakkoo tokko na mudatee ture. Biyyattis galee waan baay'ee karoorfadheen gara biyyaallee galee ture. Wanta yaade sun naaf hin milkoofne. Akkasumas immoo deebi'ee jira jechaadha gara biyya Arabaatti. Maal akka na mudate tokkoon isinitti hima. Gawwaan jedhan waan arra gahee irraan barataa. Haxxeen immoo namarraa baratamu maal jedhanii mammaaksa kanallee yoo dogongore dhiifama isiniin jedha. Kanaaf iyyuu anarra waan gahe isinirra immoo akka hin geenye isin immoo narraa baradhaan isiniin jedha. Tokkoon biyya keessatti illee maal akka jiru maatii wajjinillee haala kamiin akkamitti jiraachuun danda'ama. Akkasumas namoonni immoo nuti yeroo biyya Arabaatii deebinee jennu ilaalcha akkamii akka nuu qabanu nummoo haala kamii yeroo biyyatti gallee dabarsuu qabna. Akkuma beekamu yeroo asii gallu biyya keessatti waan hunduu haaraa namatti ta'a. Akka biyya Arabaatii miti hin beektu biyyi keenya rakkisaadha jechaadha. Ana akka mataa kootiitti yeroon biyyatti galee nan dhukkubsadha jechuudha. Ana qofaallee miti. Namni baay'een yeroo qilleensa ho'aa kanarraa gara biyyaatti galee jedhee qilleensi biyya keenyaa akkuma beekamu hin qorra jechaadha. Yeroo angalu sana keessatti immoo ganna jechaadha. Hin rooba. Ganama galgala hin rooba. Dhoqqeedha. Karaa gaditti baatan hin qabdanu. Keessumatti namni akka kootii dhukkuba qorraa qabu hin rakkata jechaadha. Hin beektanii biyya keenyatti wobaa jedhama, taayifoodii jedhama, dhukkuba qorraan namatti dhufu kan utaalloo illee hin beektanii isaa biyya keenya. Asitti akkuma beekamu biyyi ho'aadha. Yaani dhukkubni illee yoo nama qabee baay'ee nama miidhu keessattuu qorri hin jiru biyya kana hin miidhamnu jechaadha. Yeroo qorraa hamma biyya kanatti yookaan biyya Arabaatti yeroon akkuma isin beektanu yeroo qorraati. Garuu nu hojii hojjannaa mana keessa deddeemnaa hojiin keenya waan bakka tokko dhaabachuu hin taaneef akkuma isin iyyuu beektanu namni yeroo hojii hojjetu qaamni namaa waan ho'uudhaa fi qorri namatti nagahamuu jechaadha. Biyya keenyatti garuu qorri isaa ulfaata. Qaamni keessan immoo yoo qabbana sana hin dandeenye ta'e khalaas dhukkubaan walirra teessanii jechuudha. Akka kooti ani ji'a tokkoof guyyaa 26 biyya ture. Yeroo sana keessatti guyyaa tokko atuun fayyaa kan kootti hin deebiin. Namni akkuma beekamu yeroo biyya ofiitti galu gammachuudha. Fira ofii biyya ofii yeroo argu namni baay'ee gammadatti tola jechuudha. Garuu anu homaa tokkoon natti tolee hin jiru. Atuman dhukkubsadhu, atuman qufa'u biyya kanatti deebi'ellee dhufee haalli immoo dhufiiti kootiillee waan nama ajaa'ibu. Dhufuullee dhiisuudhaaf itti yaadee tikkeettiin kollee gubatee tikkeettiin guyyaa 10 itti dheereffadhee guyyaan 10 sunillee hin dhume. Sana booda guyyaa 2 dabarsee yeroo naqu kaansalii godhameera naan jedhanii dhumeera yeroonsaa tikkeettiin kee yeroon itti gubateera naan jedhanii. Sana booda jaran bira hojjedhu wajjiniin walitti dubbadhee homaa rakkinaan qabu ati kottu gara Finfinneetti kottu nutu sii kuta naan jedhanii tikkeettii jechuudha. Yeroon immoo achi dhufee tikkeettiin sun gubatee
tikeettii kan biyya kanaa jechaadha kan xiyyaara Imaaraatiin naa kutamee yeroo naa kutameedhu as chokkaayii yaani hamma jedhe hamma jechuudha. Sa'aatii 9 akka biyya keenyaatti naa kutame sa'aatii 10 irratti yookaan sa'aatii 10 akka biyya keenyaatti xiyyaara sana keessa seenuudha jechuudha. Akka itti naa kutamee naa ergame jechuudha. Tikeettii kana immoo siif kunna naan jedhani malee situ kutata naan hin jenne jarri kun jechuudha. Ana baasanii biyyaa eegan bahee dhufee as geekee boodarra tikeettiin kunnee biyyatti si galchine situ gubee hamma immoo isa kanan kaffaltan naan jedhanii tikeettii sobanii jechaadha. Tikeettii si kunnee irraa kottu jedhanii yeroon dhufee immoo as gahee jedhu tikeettii sana damooza koolleen irraa kutatanii jechuudha. Badaan rakkadheelleedha antini keessatti riipoortii keessatti tikeettiin nu sun akkam gubata kan jedhuudhaan baay'ee tokko riipoortii sana keessallee bulee oole achiin dhufee as gahee yeroo sana jarri natti himne eegan dhufee as gahee tikeettii sana balleessitee jirta kan sii kunne lammaffaa sii kunne hin kaffalta jedhanii hin kaffaluun jedhee jira wajjin wal qabne qixxeessaa jedhan. Qixxeessaa kaffaltaa nus qixxeessaa kaffallaatis qixxeessaa kaffaltanaan jedhanii tikeettiin diraamaa 2,600 kutame damooza koo ji'a tokko gadhiise jechuudha. Birrii 1,300 damooza koo ji'a tokko akkasumas ji'a 2 immoo kan biyya turee kan ji'a tokko naa kaffalanii damooza ji'a tokko naa kaffalanii kan ji'a tokko kasaaraa jechaadha. Yeroon biyya deemu siif kaffalanaan jedhanii naan hin deeme jechuudha. Ijaazaa keetii hangaatii biyya turtuu siif kaffalanaan jedhanii eegan dhufee as geekee ji'a 2 sanarraa kan ji'a tokko kutatanii ammas immoo kan xiyyaaraa damooza koo ji'a tokko fudhatanii walumaa galatti kan ji'a 2 jechaadha. Akkasitti eegan dhufee immoo as gahee homaa gochuun jiraare jarri waan jedhan waan duraan waadaanaaf galanii didanus homaa gochuun dandeenye eegammoo achi dhufee as gahee baay'ee tokko na dhukkubee ture qilleensi yeroon achi deemus yeroon as deebi'us achiin booda immoo rabbiinis na fayyisee baay'ee tokko yaanni illee na dhiphisee akkasitti isinirraa badee ture jechaadha. Kanaaf iyyuu baleeyyan kiyya akkuma beekamu immoo ani yeroon biyyatti galu sana kaameeraallee bitadhee waan takka waan yuutuubii kanatti hojjechuudhaaf jedhee qophaa'een gale jechuudha. Yeroon galu sana keessatti kaameeraa fuunee yeroo nu gadi ba'uuf jennu akkuma isin beektan biyyi keenya baay'ee jeequmsa keessa jira. Keessattuu nu yeroo biyya alaa kanaa deemnee jarri kun ilaalchan taane jedhanii baay'ee tokko nama haarawaa kana hin qoratu kaameeraan hin ta'u jedhan informationii biyya alaatti dabarsuudhaafi yuutuubii yoon hojjettate qabalee dhaqxee itti fiqaada yookaan eeyyama yuutuuba sanatti baasisiistee sana booda yuutuuba kana hojjechuu dandeessa malee fiqaada malee hin dandeessu naan jedhanii. Akkuma immoo isin beektan yuutuubiin kiyya kun haarawaa maalitti naqee fiqaada yookaan eeyyama baasee ittiin hojjechuu danda'a. Sana booda nan dhiisee biyyattis homaa wantan viidiyoo hojjedhen jiru garuu waanan argirraa waan tokko waan biyya keessa jiru akka gochuu qabdanuu waan tokko viidiyoo lammaffaatiin isinitti hima jechuudha. Kanaaf iyyuu biyyi keenya baay'ee rakkisaadha. Obboleeyyan kiyya namni yoo waa balleesse jechuudha hidhamaa seeratti dhiyeeffamaa. Garuu yeroo hammaa kana keessatti biyya keenya waan takka badiin tokko isinirratti argamnaan bakka lubbuun irra kase jechuudha. Nama ajjeesu jechuudha. Dhukaasa namatti dhukaasanii achumatti lafa isin buusu maaliif jedhee seerri gaafatu hin jiru. Lubbuun namaa akkuma isin beektan akkasitti rakasa ta'e
anis kanaaf sababa ta'e yookaan namni na wajjin deeme YouTube kanaaf viidiyoo waraabu sababa kootiin waan tokko yoo mudate booddee anaafis gaarii miti kana kanattan dhiisee dhufee isiniin jedha. Kan itti aanu immoo ammas waanan argee waan isin fayyadurraa isinittan hima. Akkasii obboleeyyan kiyyaa warri haarawallee subscribe naa gootanii galatoomaa isin jedha. Share illee naaf godhaa, like, commentis naa barreessaa, wal jajjabeessinu. Nu akkuma beekamu warri biyya Arabaa kana keessa jirru nama jajjabeessinaa, namaaf subscribe goonaa, nama bukkee dhaabannaa garuu of hin fayyannu jechaadha. Waliif waliin fayyannu. Warrumti akka kooti YouTube haarawaa qabdanullee walumaaf walii dhaggeeffannee share walii goone, like walii goone wal jajjabeessinu isin jedha. Baay'ee tokko isin jaalladha, isin kabaja. Bakkuma jirtanutti nagaa Rabbi keessa jiraadha. Baay'ee isin jaalladha. Galatooma.